nama tokko tokko jawaalli irraanfataan suuraa isaa kan osoo beekee osoo hin ta'in yookaan osoo beekuu haqee akkaataa itti argachuu danda'uun isinii himaa jechuudha. Karaa lamaan suuraa nu dura haqame yookaan suuraa waan jawaala keessaa qabdu suuraa viidiyoolee isin dura haqame karaa lamaan deebifna. Karaa lamaan sunis yoo tokko keessaa dhabdan tokko ittiin argattaniin isinii hima. Isinittiin dheeressu viidiyoo isinitirraa hin gaggabaabsa. Jalqaba galarri keessanii seentaa karaa gabaabaadhaani. Erga kana dhuftee booda sarara sadeen kan inni dhohita. Kan haqame baasuuf jecha. Trash ja kun immoo barreeffama aynaa biraa fida jawaalli wal dhaba waan ta'eef seetiin gubatti aanaa alaa kulli waa hundaafu asirra dhohitanii erga kan dhohitanii honoo tarreetti isinii baasaa jechuudha waan hin haqee jechuudha kun asitti isinii baasa yoommoo karaa kanaan isinii baasuu didee barnaamija pileestoorii keessa argattanii barnaamijni sunis maali yoo jettanii delete all barreessuuf illee dhaqabuma yeroo hin qabu waan ta'eef asumaan isin garsiisa barnaamijni isa kanaa jechuudha. All data recover jedhamu maali ingiliffa adduun beeku as keessa pileestoorii keessa argattan jechuudha sirriitti ilaala barreeffama kana. Ergaa waan gabbuufattanii waan immoo gabbuufadhee gabbuufi irrumatti hin dhaha jechuudha. Ergaan irradhee barreeffama naa fida. Obsaan eeggadhaa isin irratti illee dheeratu daqiiqaani kuni beeksisaa dhiifama kiloos gootanii akkanatti hoggaa isin dhufe istaar kana xiyyaa kana dhohitanii erga kana dhohitanii viidiyoo barbaadan viidiyoorra dhohitanii aadiyoo barbaadan aadiyoorra dhohitanii yoo suuraa barbaadan suuraarra dhohitanii jechuudha waan ajaa'ibaati barnaamij bareedaadha. Erga kanatti irra dhohitanii booda kuni barnaamija kanarratti dhohitanii asirra dhohitanii jechuudha. Lamaan keessaa nuna ilaala asirratti dhibba sadii waan hin haqe jechuudha ergaan jawaala kana bitadhee fi ajjidduu jechuudha miidhaas ni qaba faayidaas ni qaba jawaala namaa kennitan keessaa hin ettanii suuraan keessuma jirti as keessaa ni gartan jeeti yaada suuraa viidiyoo 164 asitti 334 asitti 162 jechuudha. Salfi jira akkasuma kunis qaamaan ta'a butaati haala kanaan deeffachuu ni dandeessanii. Nisiniin jaa fakkeenyaaf tokko haa deeffadhummaan is keessaa viidiyoo tokko kada sana jee isuma kanaan deeffadha kun beeksisaa irraa deebitanii akkanatti gizeen raayitii irra godhe booda asirratti raayitiin godha kanaan deeffachuu fadaa kaachaaloo kanaan deeffachuu fadaa jennu raayitii erga irra gootanii rimuuvii kana osoo hin taane bakka tanatti hunda gongorina rimuuvii kana osoo hin taane isa kanarra dhohitanii jechuudha kan xiyya garagalee qabu kana. Beeksisaan dhufe dhiifama honoo ni gartan jeeti yaada barreeffama yes gootanii jechuudha. Honoola amma akkasii beekanatti viidiyoo keessa dheeyitanii ilaaltan amma galaarii keessa seeneetii ilaala. Honoola haacaaluu kana achi gartan san suuraa isaati jechuudha ni naqe kunis suuraa jaraa kanumaan reeffatanicha keessaa buusee jechuudha. Tan akkanaatti galatoomaan isiniin jechuu barbaada gabbuufadhaa itti fayyadama sheer walii godha feesbuuka kiyyaas James waan kajjuu kana. Flowing goda share illee walii goda obboleessa keessaniif waan inni isinirraa tureef dalagaa biizine godhe qabbanaa wajji narra laalina galatoomaan isiniin jaa.